Baraka surree kee fincaanii fi udaan keessa gotu ta'a oolanii galanii ittiin bulumiti barri musliimonni surree isaanii. ከዱራ ጫላ ጀባኔ የሚገኘው የመድኃኔዓለም መቃኞ ቤተክርስቲያን በትናንትናው ዕለት በአሳዛኝ ሁኔታ በግብረ ኃይል መፍረሱ ታውቋል። ኦሮሞ በታሪኩ ከተማ የመመስረት ልምድ የለውም። ኦሮሞ ይሄን ከተማ መሰረተ የሚል አምጣልኝ። አማስ ዲዮጂ አለማሲ ከሰኮ ዋንደ ደቢው ተቆጅራ ሙላታ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ከወጀምቶ ተወርፍቶ ተከኛ አከም ጀርቱ ሜ ቪዲዮ ከነላሌቱ ወለቲ ደቢና ሜ ቪዲዮ ከነላላሜ ግዱ ግዱን ተይና ከሱሬ ሙስሊማ amakan sani kumtal me surre tumararra bayen kenya walda kamna male wakan kamnu walda setan nu gaba dhugaa dubbachuuf namichi zawudee jedhamu kun maqaadhaaf raajii ofiin jedha umuriin isaas nama har'aa miti nama waggaa 70 siqaa jirudha dur waggaa 4-5 taaneetudha kan nuyi maqaasa dhagaa turre arra garuu jechinni dubbataa jiru kun waan isa madaalli waan daa'imni naasofne dhagaa inni haasaa jiru siinim zawudu beektaa garuu surree musliimota maal si godhe surree musliimota maal akka ta'e beektaa hiika isaa beektaa ammatti surrii musliimni uffatu bara jireenya keetti akka ittiin uffanne beektaa garuu dandeessee makkam bitanne beektaa bara akka surree kee fincaanii fi udaan keessa gotu ta'a oolanii galanii ittiin bulumiti barri musliimonni surree isaanii sii galee faayidaan isaa maal akka ta'e beektaa waan hin beekne laaqin si'ii lammaffaa maqaa musliimaa dhaga'ee jennaan isa bara biliseef lalisee sanan gad siyaasaa iccitii sana barbaachisaa ta'e. Lalisee bilisee qabadhu sigalee isa waldaa saansuusii sana gasii baasa isa yeroo dirree sana gasii baasa isa maqaa nama dubartootaa dha'uun barbaadu san garsi yaasa shi lammaffaa si'ii maqaa musliimaa dha'u argee jennaan ila tajaajila mitiiti akkati balbala chirchiin dhaabanneen si godha dhuguma siin jedha buraayyuutti dirreetti baay'ee wal beenna bareechinee shi sirriimatti wal beenna bareechinee hanga dambi dollota amma eessaatti bareechinee wal beenna kanaaf har'aa kaasee arraba keessa saabbatu taanaan namittiin ana walitti garbaana okay assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh barada fiiti jawe abdi amanta islama kana baay'ee maquqamee kan hubatee miti mucaa rakkoo isaa rakkoo beekamtiiti mucaa rakkoon isaa rakkoo horiiti bakka kanuma akka yaada isaa wadhutanii amantoota irree amantaatti gidduutti irree walitti bu'iinsa guddaa uumuu barbaada. Kuni intentionii abdii duuba jiru. Maal ta'a islaama yeroo kanatti qoosula qalbii isaa jijjiiratee of ilaalee warroota sin miidhe warroota sin arrabse warroota sinitti bu'e dhiifama naa godhaa. Uummata akkoo na gargaartan ibsitu. Baay'ee yeroo sanatti yeroo inni fidametti kan gargaare uummata hunda. Inni garuu irra gabbee nama arrabsuu jalqabee jira. Maal godha mucaan kun? Amma kan kana jalqabe gaafa xiqqoo fayyee maal godha? Kunuma gochuun danda'amu namni tokko amala wayitiin qabataana namoonni sun irraa godaanuuf irraa deemuuf baay'ee chaalenjii gaafata baay'ee amala isaa dandatti hojjechuu gaafata homaa gochuun danda'amu. Egaa namoonni ammas abdiidhaan weelkaam jedhaan dhufee jira waan ta'eef kana wada abdiin Inumaayyuu kan dura caala rakkoo jabaa amantaa kiristaanaa fi amantaa islaamaa gidduutti uumuun jedhee yaada. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroonni amantii biraas ashama harka fuunee bakka jirtanitti nageenya rabbii isiniif haa baay'atu. Hiriyoota kiyyas tahee ka'an beekus ka'an hin beeynes qabamuu kiyyatti gadditanii gadda keessan ibsachaa turtan ibsachaa jirtanis ulfaadha. Diinni nu kuffisuudhaaf waan baay'ee godhus nuti immoo hin kufne kaduraa caalaa jabaannee dhufne kaleessas turre har'as jirra borus ni jiraanna. Video kana share copy link repost duit gochuudhaan namoota baay'ee biraan akka naageessan asumaraan abdii guddaa sin biraa qaba. Muzammil kaleessa ilmaan walloo irratti qaqqaleen kukkutee nan nyaadha jedhee dhaadachaa ture amma baheera. Akkamitti akka bahee hin beeknu eenyu akka baasee hin beeknu maaliif akka bahee hin beeknu jira. Garuu kaleessa afaan saarraa kan nuti dhaga'aa turre ilmaan walloo toqee kan jiraatte kukkunnee nyaannaa kukkutuu qofa osoo hin taane kukkunnee duqqosiitti goonee nyaanna jedhee namni dhaadachaa ture dhala namaatti har'a baheera jechuudha. Kanaaf warra kaaniif dhugaa barbaacha wanti nu joorsu jiru kana booddee afaan keenya qabanee taa'uutiin alatti. Dhugaa maal barbaanna ree? Dhugaan jiru kunoo hafee lafatti. Inni cheenii qabu inni dawwalee asii akka barbaade ijoollee namaaf ciisaa jiru baheera maal hojjechuuf ree? Kanayyuu keessa bahee maal jechaa jira?
jabaannee baane diinonni keenya gubadhaa jedhe jabaannee baane jedhe ittiyyuu humna godhannee baane kan duraara sanarra jabaanneerra jedhe kanaaf dhugaan duniyaa kanarratti barbaadamu hin jiru yoo duuta ofii kee duute badda yoo ofii kee waan barbaade taate isuma bade malee inni jiru waa tokko hin ta'u chaala abbaate akka afoo dhaadachaa turte hin dandeessa tijjilaalle bakka wallaahi dhaazum lafattan bistee chaadha uummata anaan dabalatee lafatti waan bisteetta bakka miidha mala namaa warra dubbatu keessaa tokko anaanu lafatti na ambisteetta riil tijjilaalle bakka sheer godhaa warra kanaan dura akkuma godhaadachaa turetti የምሬ ነው የምነግራችሁ ወላሂ አሪነ ዱበቺሳ ጅሩ ምና ኦሊቲ ጥቃቱስ ጉደቱስ ሚደም ንጠለነማ ሚደም ኮት የነ ፍረቹ ቀምቱር ገሩ አሲን ሃቀበሙ ጀቻ አሲን ሞ አካታቲ ባሰን ሃለም ጀ ሰመዳና አይሰራ ዱጋ Egaa ijoolleen kun hin beektu torbeechaa nu keessa miidiyaa kanarratti baay'ee ajandaa ta'anii turanii. Egaa ijoolleen kun qindaa'anii gurmaa'anii ijoollee keessattuu ijoollee walloo ajjeesaa kalaa akka turan karaa Jawaar Mohammadiin odeeffannoo kana hundi keenyatti argannee jirra. Egaa akka dhageessan ijoolleen kun torbeechaa nu keessa qabamanii turan. Qabamanii hidhamanii turan. Haa ta'u malee guyyaa 4-5 booda mucaan miidiyaa irratti ba'ee noo baanee jirra. Warra baay'ee dadhabeef, warra baay'ee bakka nu ajjeesuuf bakka waan baay'ee nu gochuuf yaalaa tureef nuti baanee jirra. Amma inumaayyuu nuti irree keenya jabeeffannee isa kanaan dura caalaa jabaannee deebinee jirra kan mucaan jechaa jiru. Egaa namni asirratti dubbachaa jiru kun dhugaa dubbachuuf dhugaa qaba. Maaliif kashalabboonni wal gurmeessiteetoo ijoollee miskiina ijoollee hiyyeeyyii gammoojjii arabaa keessatti re'ee tiksitu gaala eegdu akka kanaan miskiina gurmaa'anii yeroo ajjeesan gurmaa'anii yeroo saaman arguu caala wanti nama aarsu hin jiru jechuudha. Inumaayyuu amma mucaan ija isaa barbaree dhiqatee amma irree keenya jabeeffannee humna keenya cimsannee deebinee jirra. Kanaa booda homtuu fuula keenya duraan dhaabatu jedhee baay'ee daawwachaa jira. Egaa kunni uummata tuffachuudha dhugaa dubbachuuf. ጅጅጋ ከተማ ምንድነው የተከሰተው? የደረሰኝ መረጃ እንደሚያመለክተው በሶማሌ ክልል ጅጅጋ ከተማ የሚገኘው የመድኃኔዓለም መቃኞ ቤተክርስቲያን በትናንትናው ዕለት በአሳዛኝ ሁኔታ በግብረ ኃይል መፍረሱ ታውቋል። ምዕመናኑ የቦታ ጥያቄ አቅርበው ለዓመታት ክትትል ሲያደርጉ ቢቆዩም ህጋዊ ምላሽ ከመስጠት ይልቅ ህንፃው እንዲፈርስ ተደርጓል። የሶማሌ ሀገረ ስብከት ድርጊቱን የሚያሳይ ቪዲዮ በገጹ ላይ በመልቀቅ የክልሉ መንግስት በአስቸኳይ ህግ እንዲያስከብር ጥሪ አቅርቧል። በእምነት ተቋማት ላይ የሚወሰዱ እንዲህ አይነት እርምጃዎችን እንዴት ትመለከታላችሁ? የክልሉ መንግስትስ ምን ማድረግ አለበት? አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። መረጃው እንዲደርስ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። መልካም ጊዜ። Egaa waan kun hordoftoonni amantaa Ortodoksii chaarchii yookaan bataskaana ijaarratu jecha iddoo kana akka humnaan qabatanidha kan odeeffannoon jiru. Iddoo kana egaa qabatanii achirratti immoo karaa seera qabeessaan chaarchii isaanii chaarchii guddaa yookaan bataskaana guddaa ijaaruuf kan karoorsanii. Egaa sana gochuuf immoo mootummaa gaafachaa irra deddeebianii mootummaa gaafachaa akka turanidha kan odeeffannoon jiru. Haa ta'u malee mootummaan Sumaalee sun iddoo sana hin eeyyamne waan ta'eef humnaan qabata waan ta'eef akkaataa argitan kanaan jarri diiguudhaaf dirqamanii jiru jechuudha. Egaa kun ergaa isaa maal seetan? Keessattuu naannoo mana amantaa Ortodoksii kana keessatti yeroo tokko tokko taabonni sabni gabbee jedhu yeroo tokko tokko immoo qaama hin beekamne iddoon beekamne dhufee bataskaanni halkan ijaaramaa bulee ganama agartu jechuudha. Egaa kun dhugaa dubbachuuf sirrii miti. Barbaachisaa yoo ta'e karaa sirrii ta'een iddoo mana amantaa nuu kenna jedhanii karaa seera qabeessa ta'een mootummaa naannoo sanaa gaafachuu hin danda'amu. Isaanis wanti dhorkatanii hin jiru. Karaa kaabaa kanaan yeroo baay'ee callisanii lafa qabachaa turanii lafti sun yoo mootummaan yookaan qaamni seeraa kan jalaa tuqutee yookaan kan diigootee chaarchiin keenya badee bataskaanni keenya nu jalaa miidhamee kana taanii sana taanii miidhamneerraa amaarii miidhamee jira jechuudhaan siyaasa hojjechuudhaan iyyanii hiisisuudhaan yeroo baay'ee dhiibbaa garaagaraa gochaa turan jechuudha. Ammas godhamaa kan jiru kana. Akka amantaatti amantaan kamiyyuu akka tuqamu namni barbaadu.
Garuu mana amantaa ijaarrachuuf kan barbaachisu yoo ta'e godhamuu kan danda'amu karaa seera qabeessa ta'e karaa sirrii ta'een mootummaa gaafachuudhaan qaama dhimmi ilaallatu gaafachuudhaan ijaarrachuun ni danda'ama. Garuu humnaan eeguutu na tuqaa mirga qabnaa nuti abbaa biyyaati yoo nutti jechuudhaan bifa kanaan bataskaana ijaaruun yookaan mana amantaa ijaaruun yoomiyyuu kun sirrii miti jechuudha. Kun deemee maal godhaa? Biyya keessatti sabaa fi saba gidduutti, amantaa fi amantaa gidduutti walitti bu'iinsa uumudha jechuudha. Kun immoo faayidaa hin qabu. Kanaaf ammas yoo ta'e eeyyama qaama dhimmi ilaallatu malee callisnee humnaan mana amantaa ijaaruun dhaabbachuu qaba. Mana amantaa ijaarrachuun mirga. Garuu kan ta'uu qabaatu karaa seeraa fi seeraa duwwaadhaan jechuudha. ኦሮሞ በታሪኩ ከተማ የመመስረት ልምድ የለውም። ኦሮሞ ይሄን ከተማ መሰረተ የሚል አምጣልኝ። ነቀምትን የመሰረተው ማን ነው? ጅማን የመሰረተው ማን ነው? ሄዶ አሩሲን አሰላን የመሰረተው ማን ነው? ደቡብ ሄዶ የመሰረተው ማን ነው? ከተማ የመመስረት ልምድ ያለው ማን ነው? ከተማ ቤት የመገንባት ልምድ ያለው ማን ነው? በኦሮሞ ታሪክ እኔ እንዲህ ነበርኩ የሚል አምጣ። የለም። ኦሮሞ ከመፈጠሩ በፊት የዋሻ ሚካኤል ነበረ። ኦሮሞ ከመፈጠሩ በፊት ከትግራይ የመጡት የአብርሃ ወአጽብሃ ገዳም የረር ገዳም ላይ ነበረ። ታሪኩ አለ፣ ቅርሱ አለ፣ እስካሁን ድረስ አለ። ኦሮሞ ከመምጣቱ በፊት የአዳዲ ማርያም ዋሻ ፍልፍል ቤተ ክርስቲያን አለች። ቅዱስ ላሊበላ የገነባው ኦሮሞዎች ናቸው የገነቡት። ኦሮሞ ሃይማኖቱ ኦርቶዶክስ ሆኖ ነበር እንዴ ያኔ ከገዳ ስርዓት ወጥቶ ቤተ ክርስቲያን የሚገነባው? ኦሮሞ ክርስትናን የተቀበለው ሰሜኖች መጥተው ክርስትናን ሰብከውት ነው። ጌታን ሰብከውት ነው። እግዚአብሔርን ሰብከውት ነው። አሳውቀውት ነው። ከአህዛብ ኑሮነት ከጥንታዊ የጫካ የጋርዮሽ ኑሮነት ገላግለው እግዚአብሔርን እንዲያውቅ ያደረጉት ከሰሜን መጥተው ነው። ሰብከውት ነው። ቤተ መቅደስ አንጸው ሰጥተውት ነው። ለዚህ ነው ትክክለኛ ኦሪጂናል ኦሮሞዎቹ ይዛ የሚመጡት በዚህ በኩል ገብረ ማርያም ብሎ ረጨን፣ በዚህ በኩል ወለተ ማርያም ብሎ ረጨን፣ በዛ ውሃ ጠመቀን እና ክርስትና የተስፋፋው እንደዚህ ነው። በዓለም ላይ የተስፋፋው በዓለም ላይ ክርስትና እየተሰበከ ለአሕዛብ ወንጌል እየተነገረ ያመኑት ሰዎች ተቀብለው ወታደር ቆሞ ሰይፍ ቆሞ ካልተቀበልክ የተባለ የለም። አሁንም አይልም። ኦርቶዶክስ ብላ አታውቅም። አሁን ጴንጤ በየአስፓልቱ እየጎተተ አንገት ይዞ ጌታን ትቀበላለህ አትቀበል፣ ኧረ በእናትህ አልቀበልም፣ ጌታን ተቀበል። ውይ አንድ ሰው ካላመጣ ተብያለሁ፣ በእናትህ ታክሲ ተራ ሄዶ ጌታን ተቀበሉ ይላል። ኦርቶዶክስ አይልም። ኦርቶዶክስ ሄደህ የምትቀበለው ቤተክርስቲያን ትሄዳለህ፣ ወንጌል ይነበባል፣ ስብከት ይሰበካል፣ ትሰማለህ፣ ትሄዳለህ። የኦርቶዶክስ ክርስትና አኗኗሩ ነው የሚስብህ፣ አለባበሱ ነው የሚስብህ፣ ፍቅሩ ህብረቱ ነው የሚስብህ፣ ቅዳሴው፣ ትህትናው፣ ነጭ መልበሱ፣ ከዛ ሰንበቴው፣ ቁጭ ብለህ መጠያየቁ፣ መነጋገሩ፣ ስሙ፣ ውበቱ፣ ጸጋው ነው የሚስብህ እንጂ ኦርቶዶክስ ሄዶ ጌታን ተቀበል እግዚአብሔር እንደዚህ በል አይልም። ድለላ ነው ይሄ። ክርስትና ሰምተህ የምትቀበለው አምነህ የምትቀበለው ነው። ክርስትና ወደህ የምትቀበለው ነው። ገበያ በማለት እንደዚህ ካላደረግ እንደዚህ ካላደረግ በማለት ሰው በመረበሽ ሰው በመጮህ መንገደኛ አውቶቡስ ውስጥ እየሄደ ገብቶ ጌታን ካልተቀበላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ እውነት ማዳኝ ነው። በእናትህ እንሂድበት። በእግዚአብሔር ቦታ አለው እኮ ከዛ ትራፊኩ ይመጣል። ጌታን ስለሰበካችሁ ነው እንደናንተ ምን ነው Egaa namicha kana hin beektu. Zamarkuun Baqqalaa jedhama. Egaa inni kan dhalatee guddate Oromiyaa keessa naannoo Harargee Bahaa magaalaa Harar akka taate namni hin beeka, namni baay'een hin beeka. Egaa Oromoon kun agartee namoota akkasii kana guddisee nyaatisee obaasee asiin ga'ee garuu booda isumatti deebi'ee akka kanatti isa nyaachaa jira jechuudha. Egaa agartee uummanni Oromoodhaa kun obsi inni qabu amma kana jechuudha. Namni kun maatiisaa Oromiyaa keessaa, waa martisaa guddinni isaa waa martisaa Oromiyaa keessaa afaan Oromoo biree
sirriitti bareessee dubbata, sirriitti bareessee dhaga'a. Yeroo garaagaraatti afaan Oromootiin dubbachaa ture. Garuu uummata kanarraa nyaatee, uummata kanarraa dhugee, uummata kana keessatti guddatee jibbiinsa hamma kana ga'u garuu uummata kanarratti qabaa jechuudha. Oromoon amala yookaan muuxannoo magaalaa ijaaruu yookaan magaalaa hundeessuu hin qabu. Oromoon muuxannoo akkasii hin qabu. Oromoon dandeettii akkasii hin qabu. Oromoon lagatti galaa. Oromoon gaaratti galaa. Oromoon uummata qaroome miti. Yaadame. Uummata tokko keessatti dhalattee guddattee uummata san keessaa baatee amma barbaadee yoo ta'e saba kamirraa yoo dhufte jibbiinsa hamma kana ga'u akkamittiin saba kanaan jetta. Wajjin nyaattee, wajjin dhugdee, waliin guddattee, waliin waan baay'ee dabarsite. Egaa kanaaf Oromoon yeroo baay'ee obsa qaba. Oromoon immoo yeroo baay'ee namoonni otoo isa dhiibanuu, saboonni kaan otoo isa dhiibanuu, otoo isa jibbanuu, inni jaalalaan, danda'uudhaan, baachuudhaan isaan jiraachisaa jira kan jedhamu kanaaf. Egaa namoota akkasii wajjin jira. Egaa namoota akkasii wajjin jiran, namoota akkasii wajjin baanee galla, namoota akkasii wajjin biyya ijaarra. Kun rakkoodha. Ilal haya walee musammaa guyyaan ati Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu keetii taasiftee amante sun kan eebbifame haa ta'u. Mee yaada isaa dhaggeeffadhaa, anis yaada gabaabduu qabaa gara viidiyootti. Ani yeroon gara gooftaa dhufu isinis hin beektu nama macaafa qulqulluu kukkutee goggubee karaa sanaan gooftaa argadheedha waan ta'eef amma as dhiyoo ji'a lama asii keessa koo waan deddeebi'u tokko jira. Mul'ata tokko gooftaan na keessa kaa'e. Innis maalidha? Bakka akka macaafa qulqulluu bitee naannoo lubbuun aaraa baay'atan bakka macaafni qulqulluu hin qaqqabne yookiin namoonni harka qalleeyyiin bitachuu hin dandeenye raabsuudhaaf keessa koo na deddeebi'ee baay'ee na cinqaa jira waan ta'eef. Dhageettaniirtu yaada obboleessi keenyaa awwaleen qabatee as ba'ee yaada eebbifamaa kana hundumti keessan akka bira dhaabattan, akka deeggartan, akka itti gammaddanis, akka isaafis waaqa kadhattan abdii guutuun qaba. Warri awwalee jaalattan, warri ana jaalattan, akkasumas maatiin koo hundumti keessan yaada eebbifamaa innini macaaf qulqulluu biteeti amantoota haarawaa naannoo isaatii fi akkasumas naannoowwan biraatti akka raabsamuuf inni mul'ata qabatee as ba'e kana akka deeggartan anis waamicha isinii dhiyeessa. Egaa ani awwalee musammaa amantii islaamaa keessaa dhufne inni naannoo Jimmaatii naannoo isaaniitti amantoonni haarofti ni baay'atu naannoo sanatti deeggarsa guddatu akka barbaachisu hundi kennaayyuu hin beekna. Naannoo san qofaa miti akkuma biyya keenyaatittu yeroo ammaa kana deeggarsi dur kallattii garaagaraatiin kitaaba bitanii kiristaanotaaf raabsu baay'ee gadi bu'eetiin jira. Amma immoo nuti of dandeenyeeti isa kana irratti hirmaanneeti nutis ga'ee keenya bahuun baay'ee barbaachisaadha. Kabajamtoota, jaalatamtoota, amantoota wangeelaa hunduma keessan waamichi kuniin isin haadha qabu hoo isiniin jedhu anis gama kootiin gammachuu guddaadhaan isiniif dhiyeessa. Egaa hundumti keenya gara gooftaa Yesuus Kiristoositti gaafa dhufnu Waaqayyo kaayyoo karoora akeeka nurraa qaba kan nu waameef. Egaa waan Waaqayyo nu waameef hojjannee wangeela lallabnee dhugaa kana warra hin gallee fi himnee akka dabarru malee cadhisnee sanbata eeggataa mana waaqaa dhaqaa akkanuma jiraannee akka dabarruuf akeeka Waaqayyooti miti. Namni kun mul'anni isaa kun mul'ata sirrii yoo ta'e deeggaramuu qaba. Garuu akkamitti kan jedhu gaaffiidha. Akkaawuntii nama kanaa bananii achirratti qarshii kan guurramu yoo ta'e kun rakkoo biraa illee dhufuu danda'a. Kun immoo barumsa yeroo dhiyooti. Deeggarsi inni godhu sun deeggarsa sirriidha. Godhamuu qabaata. Garuu akkamitti kan jedhu
akkaawunti isaarratti bananii yookaan akkaawunti isaarratti qarshii guuruudhaan yookaan qarshii gashuudhaan ta'uu hin qabaatu. Kitaaba qulqulluun bitamee karaa isaatiin namoota waan sana barbaadan biraan ga'uun baay'ee barbaachisaa fi waan sirriidha. Yoo dhuguma namoonni sun deeggarsa akkasii barbaadan ta'e, yoo dhuguma abbaan dhimmaa kun waan kana hojjechuudhaaf laphee isaarraa karoorfate jechuudha. Kanaan ala qarshii akkaawuntii nama kanarratti akka sassaabne qarshii uummataa guutanii booda rakkoo keessa akka hin galle sirriitti of ilaaluu qabaanna. Wantoota sirriitti hin xallee hojjechuu qabaanna. Wanta hundayyuu miiraan gochuun sirrii akka hin taane hubachuu qabaanna. Egaa viidiyoon keenya har'aa kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin aga walitti deebinutti fayyaa qabaadhaa. Nagaatti.